Guyyaa roobii guyyaa kanaa guyyaa Marii Yihuudootaa ganiinsa Yihuudaa guyyaa urugaa gaarii jechuudhaan yaadannee oolla. Mee kutaa kana keessatti maalummaa Yihuudootaa ilaallee kutaa itti aanutti ammoo Marii Yihuudoonni gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irratti mari'atanii kan waliin ilaalluta. Jalqaba irratti mee xiqqoo ishee waa'ee Yihuudootaa yoo ilaallu jalqabatti abbootii Waaqayyoon waaqeffachaa turan yoo ilaalle isaan keessaa bara bishaan badiinsatti Noohi arganna. Bara kanatti Waaqayyo dunkaana Sohim keessaa nan bula jechuudhaan akka hidda Seem irraa dhalachuuf jaallate waadaa galeefii jira. Isatti aansees lafa kana dhaala godhee siifan kenna jechuudhaan Abrahaamitti himee ture. Yaaqoob boodarra Israa'el jedhamee inni waamames waadaa kana qooddateera. Haa ta'u malee sababa beelatiin biyya Gibxii keessatti galaa ta'ee jiraachaa ture. Achumattis du'e ilmaan isaa jechuunis Israa'eloonni isa waliin namoota 70 ta'anii kan bu'an waggaa 430 booda namoota 600 ol ta'anii olaantummaa fi irree Waaqayyoo isa isaaniif diriiranii bilisa bahuu danda'an. Gabrummaa keessaa kan isaan baase Museen erga du'e Iyyaasuunis hojii raajilee garaagaraa hojjechaatiin achi isaan baase bakka Waaqayyoo abboota isaaniif waadaa gale sana isaan dhaalchise. Haa ta'u malee sabni Waaqayyoon dhaala godhatee fi bultoo isaa akka ta'uuf filate kun Israa'el yeroo Musee irraa Waaqayyoon yakkuu hin dhiisne. Yeroo Museen taabota fidutti isaan taabota, yeroo bilisummaa kennuufitti isaan gabrummaa filachaa turan. Boodarras erga Iyyaasuun du'een booda taabota Ayzaabotaa waaqeffachuu isaanii irraa kan ka'e gabrummaa garaagaraan qabamaniiru. Ammas Waaqayyo abbootii firdii 13 ol ta'an isaaniif ergee isaan gaggeessaa fi bilisa isaan baasaa ture. Boodarra garuu bara raajaa Saamu'eelitti mootiin nuuf haa muudamuu jedhanii iyyachuu isaanii irraa kan ka'e jalqabatti Saa'ol muudamee hanga yakkee Waaqayyoon du'aaf dabarsee isa kennutti isaan gaggeessaa ture. Boodas ilmaan Isseey keessaa qoxosuu kan ta'e bakka hoolota eeguu kan waamame Daawit mootii ta'ee saba Israa'el waggaa 40 gaggeessaa ture. Daawitiif waadaa Waaqayyoon galeef keessaa tokko isarraa akka dhalatudha. Akkasumas ammoo mootummaa isaa haga bara baraatti akka jabeessudha. Ilmi Daawit Salomoon ogummaan kan guutamee fi kennaa kan qabu waggaa 40 sabicha kan gaggeesse yoo ta'u sababa inni yakkee fi garuu bara ilma isaa Roobi'aamitti mootummaan Israa'el bakka lamatti qoodamtee jirti. Gara kallattii kibbaatiin gosa Israa'el 12 keessaa Yihuudaa fi Biniyaam magaalaa isaanii Yerusaalem taasifatanii maqaa Yihuudoota jedhamuun waamamuu eegalanii. Horteen kurnan hafan ammoo gara kallattii kaabaatiin magaalaa isaanii Sekem taasifatanii. Haa ta'u malee Yihuudoonni jechuunis warri kallattii kibbaatti citanii waan baay'eedhaan boonaa fi of jajaa turanii. Keessattuu bara 792tti yeroo Silminaasoor warra kaabaa booji'utti sababa cubbuu isaaniitiif jechuudhaan boonaa turanii. Of tuulummaa isaanii kana irraa kan ka'e hireen isaanii kun isaan illee ni qaqqabe. Bara 586 osoo Kiristoos hin dhalatin dura Naabuukadanatsoorin booji'amanii Baabiloon bittaadhaan yookaan gizootiidhaan bu'anii waggaa 70 ta'aniiru. Boodarras Faarsiin booji'amaniiru. Dabalataan ammoo dhaloota Kiristoosiin dura naannoo bara 330tti warra Giriikotaan bitamaniiru. Bara 63tti ammoo bittaa isaanii kana kan isaan irraa fudhatanii warra Roomaanotaa turanii. Hanga yeroo gooftaan dhalatutti gabrummaa warra Room jala jiraachaa turan. Baay'ina bittaaf gabrummaa irraa kan ka'e Yihuudoonni aadaa fi amantaa isaanii waaqeffannaa fi aadaa Ayzaabotaan walitti makamee isaan mataan isaanii ilaalcha siyaasaa fi eenyummaatiin qabamanii fi qoqqoodamanii turani. Yeroo gooftaan barsiisutti kan adda qoqqoodamanii turan iddoo 3tti ture. Tokkoffaa irratti Fariisota jedhamuudhaan sooreyyiidhaa fi gaggeessitoota Mukuraab kan turan yoo ta'an seera Museef nurra kan quuqamuu fi kan hiiku hin jiru jedhanii warra yaadanii fi du'aa ka'umsa booda jireenya akka lafarraa kana jiraanna jedhanii kan amanan turan.
waa'ee dhufaatii masiitiin wal qabatiin masiin raayyaa waraanaatiin dhufee gabrummaa Room jalaa bilisa nu baasee nuun ammoo michoota isaa nu taasifataa jedhanii amanaa turan. Isaan kana mormuudhaan barumsa isaanii kanaan mormuudhaan isaan irraa warreen adda ba'an Yeesiyaanota jedhamuudhaan beekamu. Qumraan iddoo jedhamtu galaana du'aa yookiin immoo Yemoot Bahir kan jedhamtu cinaatti kawaada yookiin gadaama hundeessanii dhufaatii masii soomaaf kadhannaadhaan eegaa turan. Sadaffaa irratti ammoo saduqoota kan argannu isaan kun ammoo kitaaba raajotaa kan hin fudhannee fi du'aa ka'umsatti warreen hin amanne lubootaa fi shangoo ayudu keessa warreen baay'ee turani. Hamma kana amantaa dhabuu fi maalummaa ayudotaa yoo ilaalle gara marii isaanii guyyaa har'aa kana gaggeeffameetti kutaa itti aanuun kan deebinu ta'a.